Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please share goda, subscribe, like goda. Saydon haalli saydon keessa jiru baay'ee tokko baay'ee kan nama gaddisiisuudha. Miskiina garaa laafessaa garaa laafummaan al takka takka nama miidhabeettu. Garuu nama garaa laafessaa rabbumatu eega. Inshallah qorumsa akunis hin darba. Rabbumti nagaani gara maatii isaatti gara ijoollee isaatti nagaan isaa deebisu. Wallahi amantaa qabdaniitiin hunduu du'aa godhaa fi Saydoon balleessaa hin qabuuf osoo hin taane Saydoon balleessaa ammallee dhibbaaf dhibba qaba. Sababni isaas maali? Saydoonii badiinsaa kan jedhamu isa jalqabaa inni duraarree fuudhayyuu haa jennu. Erga fuudhee erga inni Yamanillee sanaarraa gara olii gadi too deemu ishee barbaadu jaartii Sumiyaatiin jechaadha. Ammas deebi'ee yeroo isheen biyya galtu Sumiyaa aarsuuf jecha viidiyoo adda addaa gadhiisu intinaarratti YouTube irratti jechaadha. Beergoo faageessatti ayyuu faana. Kun mataan isaayyuu akka Sumiyaan Saydootti hin deebine ishee godha. Viidiyoomti isaan harakaata gadhiisan mataansaa akka Sumiyaan Saydootti hin deebineef ishee godha. Esoo ana ta'ellee akkasuma hundi keenyiyyuu viidicha keessatti esoo ana ta'e jennee toof ilaallee dhibbaaf dhibba Saydoon dhugaa rabbii jalqabaa kaase hanga ammaatti badii qaba. Yoo du'es badii masaa fi badii ayyuutiiti malee badii Sumiyaatiin miti. Sumiyaan indoom itti xiqqaata Saydootti jechuun ani bakka hin taane deemee lubbuunsaa harka jara hin taanetti lubbuunsaa hin bahiniif na azansiisa malee indoom Sumiyaan waan tokko hin gooneyyuu waan tokko. Ani immoo tamalkaachii warra nama ilaaltan viidiyoo koomentii jaratti warra deebistanii ishee arrabsitaniitudha ajaa'iba beektu. Dhugaa rabbii namni tokko jalqaba akka barbaade go'ee waan barbaade go'ee deebisee ufee waan barbaade akka barbaade camaallaqee ufee deebisee ifama yoo nama gaafate madaakee sa'aatii sanatti jecha madaakee toon ilaaliin makeeti jedhee sirkii sirratti cufee ati jiraattee duutee keetu addan baasiin achii fixatee dhufee gara keetti yeroo deebi'u baay'ee tokko nama gaddisiisas nama aarsandoom Sumiyaan garaa laafetti dubartii cimtuudha. Esoo ana ta'e ammallee kottuu ijoollee keessatti nagarsiisaa jettee jirti isheenii. Etoon du'ellee itti nagarsiisu ammallee nafaa fi Saydoof ammallee nafaa dhugaa dubbachuu jecha. Silaa etoon Sumiyaa ta'e amma maalin godha kiristaanummaas hin kaasuu jetteetti ijoollee anis kiristaanummaan xammaqamuu jetteetti kanayyuu jechuun ishee badii guddaadha jechuun qabdu turte ammallee Saydoof nafa ture. Tokkoffaa fakkeessee beela kiristaanitti dhiyeessee suura kaasee ijoolleen jechaadha akka maraatutti intanii godha ture viidiyoo gadhiisa ture tokko. Lammata immoo na hiikii an jireenya mataa kun jiraadha anis heerumiin jiraadha jettee afaan maaliyyuu haa ta'u sobayyuu haa ta'u garaasa nyaachuu ammallee gubuu qabdi turte. Kun lamaan isaaf hafa ture Saydoof ammallee sababiinsaas Saydoon ammallee ijoollee barbaade ta'ee Sumiyaa barbaade ta'ee waanuma isheen arrabsiteef yoo dhiira taate kottu waan jetteef deeme ta'ee hin beekamu ammallee deemee inni injooyee gochaa jira hin beekamu. Innaa bakka amma jiru kun baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu suuras ta'e uummanni keenya gowwaadha beektu warri na ilaaltanii amma bakka inni ciise kana miskiina fakkaate ciise yoo inni miskiinummaa yuun qabu takka takkaani kan inni tanaa jedhu sababiinsaas nama ijoollee isaa caalsate intala kirooreeksiinan dhuga jette dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ishee caalsate waggaa tokko ga'uuf waggaa ga'uuf natti fakkaata ergaa Yamanirraa gara Itoophiyaa dhufee ergaa ayyuu fuudhuuf iyyuu jedhamee qajeelaa ja'affaaf deema natti fakkaata. Kana hundumaa waanuma ayyuu ishee gadda dhufte waanuma isheen jettutti deema
sargii naa godhe jennaan sargii godhee fi haflaa bakka waan baay'ee uskee jiran sumiyaatiin oksuun qabu ture yoo fuudhe na fuudhe jettee miti maqaan shaayyuun sun fuudhe qalabatiitti godhe nikaa godhe sargiinuun barbaachiseef sargiinuu godhamuun hin ta'u ture manatti galchee jiraatta taanaan jiraadhu tasgabbaa'ite boqoo kee gadi qabiiti jedhee isheetiin gorsatee akka jaartii namaa tokkotti gab jettee mana ishee bulfachuu qabdi maqnaatum haadha ijoollee adda baastee waan ta'eef amma deebitee mataa sumiyaa irratti fincaa'aa jirti isheen sumiyaatti arrabsaa jirti kun badii guddaadha kun eenyu taasise Saidotu taasise ammas boorus taanaan ayyuun likkiitti galuu qabdi yookiin hiikamuu qabdi akka qotti indoo hiikamtee yookiin immoo likkiitti galuu qabdiin jedha warri sagalee koo kana dhaggeeffattan maal akkasiin jettan sinootu beeka ani ayyuun baay'ee tokko nan tamachaane baay'ee tokko bakka baay'eetuma wal faana jiraatanii dhuguma dhaafar nama ijoollee keen barbaadinii jedhee kirooreksiin dhuga jedhu dabar nama kirooreksii ganamas galgalas kirooreksiin dhugaa booda isheen jireenyumti duutimti ishee kirooreksii ta'uun isheen ooluun talliqu na baay'ee tokko nama gaddisiisa hiika rabbisni faalaatu wallahi sumiyaan garuu gara laafteettii fi kottuuti deebii gara Addis Ababaan jiraanii Gondarirree hin deemne ijoollee kelleessitti agarsiisa jettee garuu ni kaan immoo buusuu barbaaddi na akkasii du'aa godhaa ayyuu kan jedhamtu suni jireenya isaanii keessa akka isheen baate jireenya sumiyaa fi jireenya Saidoon akka itti fufu du'aa godhaa wallahi intalli sun sababiinsas baqa akka jaartii lammaffaatti gab jettee taa'an jirtu qabeenya ishee irratti miliyeenaatiin naa kaa'ee deemuu dide birii dhibbootaatiin maalota naa kaa'ee jette